Yooyaa daawwattoota yeroo oduuwwan tibbana kanaa qabannee dhiyaannee jirra nu waliin tura. Oduu jalqabaatiin sagantaa guyyaa yaadannoo waggaa tokkoffaa raayyaan ittisa biyyaa ajaja kaabaa itti haleellame yaadatamee oolee jira. Sirna kanarratti Itoophiyaan aarsaa keenyaan kan itti fuftu ta'uu ishee guyyaatti mirkaneessinuudha jedhaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Onkololeessa 24 kan dabaan ajjeefaman loltoota biyyattii osoo hin taane Itoophiyaanis ajjeefamtee turte jedhan. Guyyichi uummattoonni Itoophiyaa ajjeefamanidha. Humnoota biyya keenya diiguudhaaf ka'an tole kan hin jenne ta'uu keenya guyyaa irra deebinee waadaa itti galluudha jedhan. Sirna mooraa waajjira raayyaa ittisa biyyaatti gaggeeffame kanarratti Ministeerri muummee Abiy Ahmed, Jeneraal Birhaanuu Juulaa, Jeneraal Ababaw Taaddasee, Gift Reezinash Taayyachoo fi hooggantoota ol'aanoo raayyaa ittisa biyyaa argamanii jiru. Sirna kanarratti miseensota raayyaa ittisa haleellaa humnoota Tigraayin irratti raawwatameen lubbuu isaanii dhaban yaadachuun sagantaan kadhannaa fi shaamaa ibsu gaggeeffamee jira. Ministeerri muummee Abiy Ahmed guyyicha ilaalchisuun fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti barreeffama qoodaniin bara darbee Onkololeessa 24 gootota keenya irratti dabni raawwatamee seenaan gonkumaa kan isaan dagatu miti jedhan. Har'a kan dhaabbannee lafee gootota warra nuuf jedhanii xoofoo dabaa dhuganidha. Ijoolleen Itoophiyaa jaallatamoo kunneen an isin dura du'aa jechuun dhiiga isaanii biyyeef foon isaanii immoo allaattiif osoo kennuu baatanii guyyaan har'aa kun har'a hin fakkaatu ture jedhan. Odeeffannoo biraatiin immoo gabaasni Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa fi Waajjira Mirgoota Namoomaa UN waliin ta'uun qorannoo taasisaniin yakki waraanaa raawwatamuu isaa ragaa argadheera jedhan. Gabaasni fuulawwan 156 qabu ifoomee lola kaaba Itoophiyaan wal qabate sarbama mirgoota namoomaa sadaasa 3 bara 2020 hanga waxabajjii 28/2021tti raawwatame jedhee of keessaa qaba. Qooda fudhattoonni waraana Tigraay hundi isaanii sarbama mirgoota namoomaa idil addunyaa kan yakka waraanaa fi yakka namoomaa irratti raawwatamu ta'uu danda'u raawwataniiru jedha gabaasni bahe. Ajjechaan seeraan alaa reebichaan daraaramuun dirqiin gudeeduu fi haleellaan buqqaatotaa fi kanneen qeerraa buqqa'an irratti raawwatamee jiraachuu gabaasni kun mul'iseera. Ibsa Koomishinarrii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqala Itoophiyaarraa UN bakka bu'uun immoo Michel Bachelet Jeneevirraa waliin kennaniin waraanni kaaba Itoophiyaa waggaa tokko lakkoofsisee gochawwan garaa jabina hamoon kan itti raawwataman ta'uu eeruun waraanichi xumura akka godhatu waamicha dhiyeessanii jiru. Qooda fudhattoonni waraanichaa lammiileen nagaa yookiin qabeenya isaanii kanneen akka mana jireenyaa, manneen barnootaa, hospitaalotaa fi manneen amantaa haleelaniiru yookiin immoo haleellaa walitti qaban raawwataniiru lammiileen nagaa fi qabeenya isaaniirra miidhaa geessisaniiru jennee akka amannu sababiin gahaa jira jedha gabaasichi. Ajjechaan seeraan alaa murtii seeraan malee raawwatamuu fi du'aan nama adabuunis raawwatameera jedha. Akka fakkeenyaattis dhukaasa sadaasa 28 tabba to'annoo raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa jala jirurraa dhukaafameen magaalaa Maqalee keessatti yoo xiqqaate lammiileen nagaa 29 ajjeefamuu fi yoo xiqqaate 34 immoo miidhamuun himamee jira. Kana malees lola sadaasa 9 hanga 10tti magaalaa Humaraa keessa tureen dhukaasa loltoota Eertiraa fi humnoota Tigraayin namoonni 15 yommuu ajjeefaman hedduun madaa'uunis gabaasichi himeera. Gabaasicha keessatti gareen dargaggootaa Tigraay Saamrii jedhamu sadaasa 9 fi 10 bara 2020 dhalattoota saba Amaaraa 200 ol magaalaa Maayikaadiraatti akka ajjeesan himeera. Magaaluma kanatti tarkaanfii haaloo ba'umsaan dhalattoonni saba Tigraay ajjeefamuus hima. Humnoota mootummaa Itoophiyaa waliin hiriiranii lolaa kan turan loltoonni Eertiraa jiddu galeessa Tigraay Aksuum keessatti baatii sadaasa keessatti namoota 100 ol ajjeesuus gabaasichi ni mul'isa. Namoonni kallattiin waraanicha keessatti hirmaataa hin turre qooda fudhattoota waraanichaa gama lamaaniin jiraniin ta'e jedhamee ajjeefamuu isaanii akka amanuu sababni gahaan waan jiruuf yakkii waraanaa raawwatamuu hin oolle jedha gabaasichi dabalataan. Gareelee lolicha irratti hirmaataniin dararaan hammaataan raawwatamuu kan himu gabaasni kun miidhamtoonni reebamuu, hidhamanii namaan akka wal hin agarre taasifamuu, doorsifamuu fi soorata dhoorkamuu himamee jira. Raayyaan ittisa Itoophiyaa namoota iddoowwan dhukatuu fi kaampiiwwan waraanaa keessatti hidheera kan jedhu gabaasichi. Hidhaawwan kunneen harka caalmaan hidhaawwan bu'uura seeraa hin qabne ta'uu dubbata.
Humnoonni Tigraay fi gareeleen isaanis hidhata qabaniinis lammiilee nagaa saba Tigree hin taane seera malee hidhuu fi butuu akkasumas kunneen keessaa tokko immoo ajjeefamuus akka dhabaman taasifamuunis gabaasichi himee jira. Itti dabaluunis miidhamni saalqunnamtii kan dirqisiisanii gudeeduu dabalatu gama lamaaniinuu dubartoota, dhiirota, ijoollee shamarranii fi dhiirota irratti raawwatamuun eeree jira. Dirqisiisanii gudeeduu fi haleellaawwan saalaa biroon hamlee miidhamtootaa cabsuuf faayidaarra oolaniiru jedha gabaasichi. Gareen qorannoo miidhamtoota haleellaa saalqunnamtii dubartoota 30 waliin afgaaffii taasisuu fi kunneen keessaa walakkaan kan ta'an irratti gochaan dirqisiisanii gudeeduu garee yookiin immoo gaangreep raawwatamuu himee jira. Gama biraatiin loltoonni Eertiraa fi humni addaa Tigraay naannoo kaampii baqattoota Shimalbaatti walloluun nageenya buqqaatota Eertiraa kaampicha keessa turan rakkoo keessa galchuun himamee jira. Kanaanis buqqaatota 1,000 lakkaa'aman buqqa'uu 100 kan lakkaa'aman kaampichatti barbadaa'uun himamee jira. Kana malees loltoonni Eertiraa buqqaatota kaampicha keessa turan humnaan gara Eertiraa deebisuunis himamee jira. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed gabaasa kana ilaalchisuun ibsa baasaniin gabaasicha gareen waliin kan walii hin galle ta'ullee ni simannaa beekamtis ni kenninaafi jedhaniiru. Gabaasichi himannaawwan bu'uuraa malee mootummaa Itoophiyaa irratti kaa'aa turan dogoggora ta'uu kan saaxileedha jedha. Gabaasichi gochi sanyii balleessuu raawwatameera jedhamu soba ta'uu kan mul'iseedha kan jedhan Ministeerri Muummee Abiy beelli akka meeshaa waraanaatti faayidaarra ooleera gabaasni jedhu soba ta'uu kan saaxileedha jedhu. Itti dabaluunis humnoonni Tigraay yakkoota garaagaraa raawwachaa turuu isaanii kan saaxileedha jedhu. Yakkootni loltoonni mootummaa yookiin humnoonni naannolee raawwatan haala walaba ta'een akka qoratamuu fi itti gaafatamummaan akka jiraatu mootummaan ni hojjetas jedhan Ministeerri Muummee Abiy. Dubbii himaan garee Abuut obbo Geetachoo Raddaa gabaasichi bahuu guyyaa tokko dura yaada Tiwiitarii isaanii irratti barreessaniin gabaasicha kufa godhaniiru. Qorannoon godhamee bakka yakkoonni itti raawwataman mara kan uwwisee miti kan jedhan obbo Geetachoon koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa qaama walabaa miti gabaasichis fudhatama akka hin qabnes himanii jiru. Mootummaan Eertiraas gabaasicha akka hin fudhannee ibsa karaa ministeera hajaa alaa isaatiin baaseen ibsee jira. Sadaasa 4 bara 2020 waggaa hardhaa humnoonni TPLF haleellaa raayyaa ittisa Itoophiyaa ajaja kaabaa Tigraay irratti raawwateen booda ministeera muummee Abiy Ahmed waraanni Itoophiyaa tarkaanfii seera kabachiisuu akka fudhatu ajajan. Baatilee afran darban waraannichi naannolee ollaa Amaaraa fi Afaaritti babal'ate torban darbee magaalonni akka Dasee fi Kombolchaa hidhattootaan to'atamanii jiru. Kanaan hordofee mootummaan labsii yeroo muddamaas labsee jira. Manni maree ministeerotaa guutuu biyyattiitti labsii yeroo ariifachiisaa labsee uummanni humnoota shoror keessaarraa bilisa akka of taasisu jechuun labsii hatattamaa kun fudhatamuun barbaachisaa akka ta'e Dr. Geediyoon Ximootiyoos ibsaniiru. Labsii Duwwaa 5/2014 labsiin kunis har'arraa eegalee kan hojiirra ooluu fi mana maree bakka buutota uummatootaaf sa'aatii 48 keessatti dhiyaate kan mirkanaa'u yoo ta'u har'arraa eegalee hojiirra oolaa jedhan Dr. Geediyoon. Bu'uurri kaayyoo labsii ariifachiisaa kanaas haala hamaa amma biyya keessa jiru qaama nageenyaa fi tasgabbii idileen galmaan gahuu waan hin danda'amneef murtoon kun fudhatamee jedhan Dr. Geediyoon. Qaamni waan kana raawwachiisuuf olaantummaa hoogganuun Itaamaajoor Shuumii waliigala raayyaa ittisa Itoophiyaa yoo ta'u itti waamamni isaas ministeera muummee Itoophiyaaf ta'a jedhan. Izziin kun iddoo kamittuu kan to'atuu fi kan ajaju yoo ta'u dargaggoota hidhatanii jiran leenjisuun gara waraanaatti ajajuu danda'a. Izziin kun sa'a daangaa magaalota keessatti murteessuus danda'a. Tajaajila geejjibaa iddoo barbaadee fi akkaataa yaadeenis dangeessuu ni danda'a. Qaamolee hidhata sharar keessaa waliin qabu jedhee shakke ajaja tokko malee sakatta'uu gaafachuu fi meeshaalee argameen to'achuu ni danda'a. Bakkeewwan tajaajila mootummaa adda addaatis shakkii yoo qabaate dhaabsisuufis aangoo ni qaba. Labsiin yeroo hatattamaa kun ji'a 6 kan turu yoo ta'u haala yeroo irratti hundaa'uun yoo fooyyee dhabee ji'a 4 kan dabalatu yoo fooyyee jiraate immoo ji'a 6tti kan dhaabbatu ta'a. Kallattiinis ta'ee alkallattiinis qaamolee humna shoror keessaaf dhaabbilee hamilee fi meeshaan deeggaran eeyyamni isaanii akka haqamu gochuun ni danda'a. Miidiyaa fi gaazexeessaa dhimma biyyaa irratti dhiibbaa uumuu eeyyama isaanii haquu fi saamuunis akkasumas to'achuunis ni danda'ama.
dhimmoonni yeroo labsii muddamaa kanatti qaama aangoon kennameef raawwataman keessaa dhimma kana mormuus ta'ee uummata jeequu jiraniin murtoo fudhachuu danda'a. Qaamoleen ezii kanaan beekamtii argatan alatti qaamolee walga'ii ta'uu kamuu dhorkaadha. Eeyyamaa fi beekamtii qaamolee kanneeniin alatti qaami meeshaa waraanaa qabatee deemuu kamuu dhorkaadha. Hawaasni kamuu waraqaa eenyummaa manaa hojii fi gandaa qabatee socho'uu fi yoo hin qabanne immoo gandaa fi aanaa jirutti imaluun guyyoota 15 dhufaniif keessatti galmaa'ee waraqaa eenyummaa yeroo qabachuu qaba. Kennis tajaajilaa fi meeshaalee bu'uuraatti gatii hin malle dabaluun waan hin mallee fi faayidaa fi taayitaa fayyadamuun labsii kanaan dhorkaadha. Qajeelfamoota bahan hojiirra oolchuu dhabuun tarkaanfii sirreeffama hanga waggaa 10tti yoo xiqqaatee hanga waggaa 3tti adabsiisuuf labsichi baheera. Dhimmoota kanaan waliin wal qabatee dhiyeennatti haala fooyya'uu danda'an irratti karaa miidiyaa hawaasaa ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa ministeera haqaaf ifa akka ta'u Dr. Geediyoon Xiimootiyoos ibsanii jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden carraa daldalaa qaraxarraa bilisaa Africa Growth and Opportunity Act jedhamu keessaa Itoophiyaa irraa fayyadama turte addaan kutuuf murteessan. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden xalayaa Koongireesii Ameerikaaf barreessaniin biyyi isaanii daldala qaraxarraa bilisaa Itoophiyaa Maalii fi Giinii waliin guutuu addaan kutuuf akka jiran himan. Bakka buutuun waajjira daldalaa US Catherine Tai akka ibsanitti haalli siyaasaa fi rakkoon namoomaa Maalii Itoophiyaa fi Giinii bulchiinsa Joo Baayiden hedduu waan yaaddeesseef tarkaanfiin kun fudhatameera jedhan. Akka ibsa bakka buutuu kanaatti ulaagaa ittiin carraa agawaa kana keessa turuuf isaan barbaachisuuf guutuudhaaf mootummaan biyyoota kanneenii tarkaanfii saffisaa yoo hin fudhanne guyyoota 60 keessatti ni haqamaa jedhaniiru. Waraana naannoo Tigraayitti 2020tti humnoota TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti dhalateen walqabatee seeronni mirga namummaa idil addunyaa sarbamuun Itoophiyaan carraa daldala US biyyoota Saharaa gadiif uumtee agawaa keessaa akka baatu gochuu akka dandeessu akeekkachiisaa turtee jirti. Amma Itoophiyaan carraa agawaa kana keessaa akka baatu gochuun qaama qoqqobbii diinagdee US dhaadhisaa turteetti. Qondaaltonni Itoophiyaa murtoo Ameerikaan carraa daldalaa qaraxarraa bilisaa agawaa keessaa Itoophiyaa baasuuf karoorfatte irra deebiin akka ilaaltuuf gaafataa turan. Deeggarsa kallattiin humna waraanaa fi diinagdee biyyattiif taasisaa turtes dhaabdee jirti. Deeggarsa namummaa qofa biyyattiif kennaa akka jirtu dubbataniiru. Africa Growth and Opportunity Act sagantaa United States daldala biyyoota Afrikaa Saharaa gad jajjabeessuuf jecha bara 2000tti Koongireesii Ameerikaan fudhatama argateedha. Carraan daldala US Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa biroofis bantee biyyoonni kun oomishaalee isaanii qaraxaan malee gabaa United States keessatti akka dhiyeessan ni eeyyama. Hammi ho'iinni addunyaa digirii seelsheesii 2.7 dabaluu dhaabbanni mootummaa gamtoomanii ibsee jira. Dhaabbata mootummaa gamtoomaniitti sagantaa jijjiirama qabeenya qilleensaa dabaluu ho'iinni ilaalchisee Scotland magaalaa Glasgow marii gaggeessaa jira. Ho'i addunyaa haala yaaddeessaa ta'een dabalaa jiraachuu maricha irratti ka'ee jira. Tarkaanfiiwwan faalama qilleensaa hir'isuuf taasifamuu dadhabaa ta'uun hammi ho'ina addunyaa akka dabaluuf sababa ta'uu dhaabbatichi gabaasasaa eereera. Keessattuu faalama qilleensaa hir'isuuf waliigalteen idil addunyaa hojiitti hiikamuu dhabuun rakkoo ijoo ta'uu isaas dubbatamee jira. Yeroo ammaa sadarkaa addunyaatti hammi ho'ina giddugaleessa digirii seentigireedii 2.7 dabaluun himameera. Miseensonni biyyoota garee 20 yookiin G20 faalama qilleensaa mudate keessaa 78 qooda qabaachuu dhaabbatichis ifoomsee jira. Biyyoonni kunneen waliigaltee jijjiirama qabeenya qilleensaa hojiitti hiikuu akka qabanis eerameera. Odeeffannoowwan filannee qabannee isiniif dhiyaanne kanneen fakkaatu. Waan nu faana turtaniif ol kaanee galatoomaa isiniin jenna. Odeeffannoowwan amanamoo ta'anii fi yeroo isaanii eeggatan argatuuf weebsaayitii keenya www.yeroo.org daawwadhaa. Akkasumas fuula Feesbuukii keenya laayik godhaa. YouTube irrattis nu argattu. Obboleessaa Rolaa ture. Nagaatti.